Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube channel Naafi fi Kadir akkami nagaya fayyaadha jirra jirtu isinin jenna. Nageenyi keenya bakka irteen isin haala qabu isinin jenna. Oduu gammachiisaa takkan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis maali? Appilikeeshina ajaa'iba friendii Facebook keessanii kan waggaa takka dura yookaan waggaa lama dura friendummaa wal gaafattanii yookaan isa jala Facebookiin badee paaspoortiin faan badee bakka ati walumaa gala warroota gartee jiruudhaan Facebook keessan jalatti du'e osoma jiru du'e jechaadha. Kana akkaataan itti ofirraa bartanii application ofuma isaati automatically ofuma isaati of jalaa baase jechuudha. Fakkeenya Facebook keessan isin inni yeroo takkatti nama 40 baasa. Nama 40 irratti dangootanii tomatti dhiiftanii ofii baasa. Ammas dangootanii yoo feeta guyyaa tokkotti nama 1000 takka ofuma isaati akka duraatti irra deddeemtanii baasu osoo hin taane namoota amma yoo ofii baafneetan nama jiruuf hin jirreen beeytan akkamatti nasiiboo baaftan. Kun ammoo namoota gartee akaawuntii isaaniirra online hin jirre hunda isaa isin jalaa xaragi jechuudha. Kanaaf application kana harkattanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan mee waliin haa ilaallu isinin jenna. Nu waliin tura. Kanatti osoo hin dabrin dura immoo hordoftoonni keenya jaalattoonni keenya YouTube Naafi fi Kadir ergoojii eegalee bubbulee waggaa takka gaheetiin jira. Akkuma agartan Naafi fi Kadir jaa hordoftoota 27,200 qaba. Media channel fi jechuun waan adda addaa irratti kan hojjennu pranki fi waan adda addaa kana hojjechaa turre ammallee hojjechuudhaaf qophii irra jirra. Subscribe like gootanii akka gartee maamiloo yookaan hordoftoota keenya taatan isin gaafanna. Bakka diimtuu subscribe jettuuni beeytan jedheeti yaada achirratti xuyxanii wanni nuti isin galakkifnu akka isin bira dhufuuf kana godha isinin jenna. Mee gara barnootatti haa dabarru. Okay, application Play Store keessaa argama. Play Store seentanii Play Store gaafatti seentan akkuma agartan your friend naan jettanii itti barreessitanii wanti application kana jechuun yoo warri wanti hin jenne isiniif hin galiin ammoo link isaa comment jala isiniif kaaya. Akkuma agartan kan install godhattan. Okay, haga inni install ta'u haga inni gabbuu ni eeyna jechaadha. Okay, akkuma agartan namallee tursiisu bu'ee jira open jennaan. Log in with Facebook jaa Facebook keessanii wal qunnamsiiftu. Email fi paaspoortii Facebook kiyyaa. Okay, akkuma agartan ammaan tanaan seenaa jira. Paaspoortii fi email kiyya eeganitti galfadhe wal qabsiisaa jira warri gartee akaawuntiiti. Okay. Gara xumuraatti deemaara. Please wait jaa xiqqoo eeggadhaa jaa. Tole kun obboleewwan kiyya akkuma agartan dhufee jira. Yoo inni fakkeenyaaf akkanatti asirra jiraate asirra kanarratti deeffatta laal. Non interactive kajuu kana. Asirratti hin deeffattu. Sanbooda amma garamitti deemtu. Bakka kana dhuftan. As bakka kana laal kan duraa kana. Sanduuqa duwwaa kana hin agartaniimi. Sanduuqa kana ni agartan jedhee yaada. Sanduuqa kuni akkanatti nama 40 kun olaal farasti nama 40 irratti dan godhamee jiru. Ofuma isaati bakkuma tana tuqxe isin nama 40 gootanii sanbooda dhuftanii your friend bakka tana laanni agartaniimi. Your friend barreeffama kana gaccuqaastan. Akkanatti gaccuqaastanii sanbooda ofuma isaati remove godhu jira. Kun waan ammalaa warroota na jalan jirre hunda isaanii warroota fakkeenyaaf egaa akaawuntii banatee ture. Akkana kunoona jalaa baasaa jira kunoona remove kunoona successful jaa kunoona ni agartan jedhee yaada amma remove godhaa jira. Akkanatti amma haga inni 40 fixuu isi waan feetan keessaa baatanii wanna feetan ilaaltanii akka feetan taatanii boru yoo itti deebitanis inni 40 gaafa xumuree jee ofiifuu isin garsiisa. Ammas of duuba deebitaniiti 40 akkasiisan remove irratti gootanii jechuudha. Ammas 40 akkasiisan. Fakkeenyaaf amma laa jirru kun hundi warra an hin beekne
warra gartee koomentii jalatti argeen beekne fakkeenyaaf laaleen gartanii kunoolaa hundi kullaa kunoolaa hogganaa shamarran Wallaggaa jaamma nama kana Facebook jalatti hin agarre jechuudha. Siigalee dandeettii rabbii nama juu kanaas hin agarre. Agartanii kunoolaa. Beeksisa irraa deebitanii eksiif irraa gootanii kanaaf kunoolaa akkuma agartan kana Abdii Jimmaalich Finfinnee kan hunda akkuma agartan mee amma fakkeenyaaf hageenne kan hunda xumuraa haa eenyume fakkeenyaaf hageenne 40 kan xumuraa haa eenye lammaffaarratti itti waliin deebina. Yoo barbaadanii jettan kan akkanatti itti dhiiftanii amma fakkeenyaaf inni ilaal 27 irra jira. Osoo deemu jechuudha 40 irraa ka'ee dhageettanii 26 irra jira. Akkanumatti haga takkatti xumuraa jechuudha. Haga takkattiin xumuraa kanaaf ogguu isinunti amma fakkeenyaaf keessaa bee wanna barbaade ilaalee itti deebuu danda'a jechuudha. Akkuma agartan waan barbaade ilaalee itti deebuu danda'a. Kanaaf obboleewwan kiyya itti fayyadama guyyuu namaan maarrii jecha akkasa kee jechuudha appilikeeshinuma kanarratti dhooyitee of jalaa baastaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa barnoota biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf